waggaa 30tti du'ee waggaa 60tti awwaalame. Seenaa namicha kanaan isinii hima. Akkam jirtu maatii yuutuubii kiyyaa hundi bakka jirtanitti nageenya isiniif haa ta'u. Nam tokko ture. Namichi wayii bakkee namoonni baay'een itti awwaalamu dhaqeetoo siidaa wayii irratti waa tokko arge. Siidaa sana irratti kan barreeffame maal jedha seetan? Waggaa 30tti du'ee waggaa 60tti awwaalame jedha. Maal jechuudha seetan kun? Namni kun maal jechuudha jireetoo dhaabbatee tolu yaadaa jiru namni biroo dhufee tooyi hiika barreeffama kanaa itti hime. Nama waggaa 30tti du'ee waggaa 60tti awwaalame jechuun maal jechuudha? Seeta jireetoo itti hime. Innis namni kun namni awwaalamee jiru kun hanga waggaa 30tti namoota biratti nama jaalatamaa, nama cimaa, nama kaayyoo, nama mul'ata qabu ture. Isaan booda kaayyoo isaa raaffatee mul'ata isaatiin jiraachuu dadhabee. Namoonnis dur jaalala isaaf qaban, dur seenaa isaa kaasanii haasa'an hin dhiisanii, duuka isaa bu'uu dhiisanii. Isaan booda namni kun kaayyoo isaa yookaan mul'ata isaa hanga dhumaatitti itti fufuu dadhabuudhaan kaayyoo isaa galmaan dursoo hin gahin akkuma namoota taraatitti jiraachuu eegale. Kana jechuun maal jechuudha? Hiikni isaa namni kun kaayyoo qaba ture hanga waggaa 30titti. Isaan booda kaayyoo isaa galmaan gahuu dadhabee tooyi akkuma namoota kaanitti jiraachuu eegale. Kanaan booda dadhabeera, bu'ee ba'eera, rakkadheera, wanta nan hojjedhu humna kiyyaa ol jechuudhaan namni kun abjuusaa galmaan gahuu dadhabee tooyi kaayyoosaa wanta karoorfate hundumaa gatee itti dhiisee akkuma namoota kaanitti jiraachuu eegale. Isaan boodadha du'a foonii du'ee tooyi kan awwaalame. Waggaa 30 booda jechuudha. Hanga waggaa 30titti nama abjuu, nama kaayyoo gurguddaa qabu ture. Isaan boodadha nama hanga waggaa 30titti osoo waa tokkoon hojjetin akkuma namoota kaanitti bu'ee bahee tooyi jireenya taraa jiraachatii ture jechuudha. Isaan boodadha du'a foonii kan du'e. Kanadha nuti hoo maal hojjechaatii jirraadha? Nuti kaayyoo abjuu qabna, abjuu keenya san irratti hojjechaatii jirraa? Abjuu qabnu irratti galgalaa ganama abjuun koo kanadha hanga dhumaatitti aarsaa kaffaluu qabu jettanii tooyi hojjechaati jirtu. Nama jechuun maal jechuudha seetan? Nama jechuun nyaachuu qofadha? Dhuguu qofadha? Socho'uu arganuu qofadha? No, kana biqiltoonnis bineensotni ni godhu. Garuu wanti ta'uu qabu nama jechuun yaaduu jechuudha. Sammuu ofiitti fayyadamuu jechuudha. Yaaduu jechuudha. Idaama yaaduuti. Kaayyoon jiraachuudha. Mul'ata qabaachuudha. Jireenya hani hawwuu kaayyoo abjuu qabaadhe tooyi abjuu kiyya sana irratti hanga dhumaatitti hanga du'aatitti kaayyoodhaan jiraachuu jechuudha. Kaayyoo jiraachuun barbaada. Kanadhaan jireenya ani hawwu. Jireenyi ani hawwu kanadha. Sinoo maal hawwitu? Kanaaf furtuu kaayyoo ittiin jiraachuuf ibsa jedhee yaada waan ta'eef isinis waan yaaddan waan abjuu qabdan san irratti yeroo hunda kan hojjetan yoo ta'e kaayyoodhaan jiraadha hanga dhumaatitti. Kaayyoo keessaniif abjuu keessanii hanga dhumaatitti irratti cichuu irratti du'uun barbaachisaadha jechaadha. Namoota laaltanii tooyi namoota biraa laaltanii tooyi akka isaanitti jiraachuu osoo hin taane kaayyoo qabdu waan ta'eef kaayyoo keessaniif wareegamuu qabdu. Aarsaa kanfalamuu qabu. Nuffii tokko malee jecha aarsaa kanfalamuu qabu hunda kanfaluu qabdu. Kun gorsa kiyyaadhaa guddaa galatooma waan na dhaggeeffattaniif yuutuubii koo sabskraayibii gochuun irraanfatinaa, sheer gochuun irraanfatinaa, laayik gochuun irraanfatinaa guddaa galatoomaa. Bye bye.